Akkam jirtu barattoota naga keessanii jechaa kanarra waliin ilaallu barnoota herreegaa kutaa 7ffaa boqonnaa 1 tuuta. Mata dureen guyyaa irraa waliin ilaallu immoo bifoota tuutaa. Egaa xumura qabiyyee kanaa irratti karaalee bifoonni tuutaa ittiin ibsaman addaan ni baafatta. Karaalee bifoonni tuutaa ittiin ibsaman ni tarreessita. Bifoota tuutaa hundaaf fakkeenya ni kennita. Qabxiilee marii. Karaalee bifoonni tuutaa ittiin ibsaman meeqa? Karaalee bifoonni tuutaa ittiin ibsaman tarreessi. Bifoota tuutaa hundaaf fakkeenya kenni. Bifoonni tuutaa karaalee adda addaa afuriin ibsamu. Isaanis tokkoffaan bifa himaatiin, lammaffaan miseensota tuutaa hunda tarreessuun, sadaffaa miseensa tuutaa muraasa tarreessuun mallattoo itti fufaatiin agarsiisuun, afraffaan jijjiiramatti gargaaramuun ibsuudha. Isaan kana tokko tokko yoo ilaallu immoo bifoota tuutaa keessaa inni tokkoffaan bifa himaatiin ibsuudha. Innis tuuta ibsuu barbaanne sana himatti yookiin jechatti gargaaramuudhaan kallattiin ibsuudha. Fakkeenyaaf tuuta A. Tuutni A'aan tuuta qubee afaan Oromooti. Tuuta D. Tuuta laggeen Oromiyaa. Tuutni G'aan tuuta lakkoofsa lakkaawwiiti. Lakkoofsa lakkaawwii hunda isaanii ibsu yoo barbaanne tuuta lakkoofsa lakkaawwii jennetti himumaan barreessinaa jechuudha. Bifoota tuutaa keessaa inni lammaffaan immoo miseensota tuutaa hunda tarreessuu. Inni kun immoo miseensota tuuticha keessatti argaman hunda tokkoon tokkoo isaanii barreessina yookiin ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf tuuta H. Tuutni H'aan miseensonni isaa A, E, I, O, U. Kana jechuun qubee dubbachiistuu afaan Oromoo jechuudha. Hundi isaanii barreessina jechuudha. Tuutni R'aan tuuta guyyoota torbaniiti. Isaanis miseensonni isaa wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, dilbata jennee miseensa hundaa isaaniitu lafa keenya jechuudha. Tuuta T. Tuutni T'aan immoo miseensonni isaa qubee dachaa yookiin cimdii afaan Oromooti. Isaanis Cha, Dha, Nya, Pha, Sha, Tsaa fi Zha hunda isaanii barreessinaa jechuudha. Bifoota tuutaa keessaa inni sadaffaan immoo miseensa tuutaa muraasa tarreessuun mallattoo itti fufaatiin argisiisu. Inni kun immoo miseensota tuuticha keessatti argaman keessaa muraasa barreessuun kan hafan mallattoo itti fufaatiin agarsiisu. Inni kun immoo sababni isaa miseensota isaanii hunda isaanii tarreessuu yoo hin dandeenye gabaabumatti mallattoo itti fufaatiin argisiifna keessaa muraasa tarreessine jechuudha. Tuuta A. Tuutni A'aan 1, 2, 3 jennetti mallattoo itti fufaatiin argisiifna. Inni kun tuuta lakkoofsa lakkaawwiiti. Hunda isaanii xumuruu waan hin dandeenyeef mallattoo itti fufaatiin keenya. Tuuta B. Tuutni B'aan immoo miseensi isaa 0, 1, 2 jedhetti itti fufa. Inni kun immoo tuuta lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaa hunda isaanii barreessinee xumuruu waan hin dandeenyeef haala kanaan keenyadha. Tuuta C. Tuutni C'aan immoo itti fufa -2, -1, 0, 1, 2 jedhee itti fufa. Inni kun immoo tuuta lakkoofsa intiijereeti. Hunda isaanii xumuruu waan hin dandeenyeef haala kanaan keenyaa jechuudha. Afraffaan immoo jijjiiramatti gargaaramuun ibsu. Inni kun immoo miseensota tuutichaa jijjiiramaa yookiin qubeen bakka buusuun miseensicha moggaasudha. Fakkeenyaaf tuuta Phaa. Xaan akka Xaatti lakkoofsa lakkaawwii 10 gadi. Kanaaf Xaan eenyuun bakka bu'a jechuudha? Lakkoofsota 10 gadi ittiin bakka buufne jechuudha. Fakkeenya biraa tuuta Raa. Yaan akka Yaatti yaan lakkoofsa lakkaawwii 5 hamma 15tti jedhani. Kanaaf yaan eenyuun bakka bu'aa jechuudha? Lakkoofsa 5 hamma 15 bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenya biraa tuuta Qaa. Tuutni Qaan Aan akka Aatti Aan kun qubee dubbachiiftuu afaan Oromoon bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf Aan eenyuun bakka bu'aa? Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoon bakka bu'aa jechuudha. Egaa barattoota qabiyyee keenya guyyaa har'aatiin bifoota tuutaa ilaalle yeroo itti aanu immoo gosoota tuutaatu waliin ilaalla. Galatooma.